geessan nu isinii jenna. Iid mubaarak bagatti geessan nu isinii jenna. Assalaamu alaikum hundummaan keessanii dhiiraa dhalaan keessan ayyaana waggaadhaa bagatti geessanii har'a guyyaan iidaa namuu gammaddanii guyyaa tokko gammachuudha baga gammaddanii ijoolleelleen gammaddee hanqaliira kannaani angaruu hin gammanne angaruu hin arkanne atummaan naaf kenne angaruu hin arkanne atummaan naaf kenne. Sagurbaan maal ta'e abooni maal ta'e hanqaliilmaan nagaa batta jiruun faaloyte maallaqa idaana kun haraaraan uttaate. Jireenyi qaala'ee qabshiin nu jette firii qamadii takka qarshii dhibba taate yaaboo xiyyaanjuu namnummaa qatalaan deessin ajjeesiin hanqalii gaafattee yaaboo xiyyaanjuu namnummaan qabalee sin ajjeesiin hanqalii gaafattee. Aboo guyyaan iidaa koonni bashannannaa nyaata nyaannee kaanee jimaadhaas laallannaa. Jimaa keenya fudhannee qatti kushumin dawwalannaa eessa jirta jennee bakka jirtu gaafannaa har'a guyyaan iidaa ifirraa jireena mana isaanii deynee fataa zanaa jennee qabaana mana isaanii deynee fataa zanaa jennee qabaana. Lakkiin kasii miti taayyaana mana akkisum fokkotaa booddeessaa salphina waa hundallaa qabnu haraam irraa eena. Ijoolleen musliimaa akkasan hin beeknu diin bareeda qabna uummanni musliimaa amantiidha qabna amantii bareedduu seera rabbii guddaa isii jala yaana amantii bareedduu seera rabbii guddaa isii jala yaana. Baatiin soomanaa kan duraan jennu soomanni dhihaate osoo waliin jennu nagayaan nu dhufte hojii khayrii hunda walitti qabattee shayxaana darbamaa san ifirraa sakaaltee hulaalee jannataa 8 banattee 7 azaabaa hulaa irraa jirte khayrii bara meeqaa walitti qabattee hunda hojii khayrii na keessa dalagadda kan milkaa'uu fedhe akkana nuun jette mana keenya seente akkana nuun jette mana keenya seente. Dhufnaanis hin turre